badhaasni isaan fudhatan kan lammaffaa irratti ba'e diskitooppii kompiitaraa tokkoo fi miidiyam piriintara kennaa fi saartifikeeta silvar saartifikeeta wajjin dabalateeti. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Waamilee kennaa fi waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Yeroo ammaa kana teessoon Finfinnee kolfee aanaa lama keessa jiranii bara 2012 hundeeffaman yeroo dhiyoo keessatti ilaala ka ariitii keessa jiran jechuudha. Qabu kaapitaala qarshii miiliyoona 300 ol kan horateedha. Carraa hojii namoota 175 kan uume hojii gaggeessaan obbo Sanyii jedhamu hamilee naa kennaa fi badhaasa kan fudhachaatiin jiran. Obbo Toleeraa akka goran naa dhuftan. Badhaasa keenya tokkoffaarra kan jirutti deemnaa. Sanyii Dashuu Loosen jedhama. Hundeessaa fi pirezidaantii waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa mul'ataa fi kaayyoo fi galma isaa qaba. Mul'anni waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa rakkoo waliin hiikuu yookaan hojii dhabdummaa jalaa dargaggeewwan baasu walitti ijaaruudhaan dargaggeessa rakkoo hojii dhabdummaa jalaa baasu akkasumas lakkoo ilaalcha adda addaa garaagarummaa bal'isuutiin faalamee waan jiruuf rakkoo san ilaalcha isaanii kara tokkotti finne tokkummaadhaan hojii dhabdummaa jalaa bahuudhaan kaayyeffateeti kan manaa bahuu danda'e. Yeroo ammaa kanattis bifa saniitiin dargaggeessa keenya akkuma mul'ata keenyatti dargaggeessan 12,500 kan ta'an miseensa godhatee deemee jira jechaadha. Yeroo ammaa kanatti miseensa 175 carraa hojii uumuu dandeenyee jirra, banuu dandeenyee jirra jechaadha. Akkasumas caaseffama mataa isaa qaba waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa. Caasaa mataa isaa gadi diriirfatee dambii ittiin bulmaatatee fi labsii 985 muraa 2009 jalatti hundaa'ee gadi diriirfatee kooree mataa isaa dhaabbatee akkasumas mana marii mataa isaa kan qabuu fi ofiin kan of bulchaa jiru jechaadha. Kanaaf waldaan dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaa kaayyoon isaas galmi isaas yeroo isaa eeggatee akka karoora isaatti eeggatee jira. Guyyaa har'aa kanarree yaa akkuma agartan marsaa lammaffaadha badhaafamni keenya waggaa lamaa fi ji'a shaniidha erga hundeessine waggaa lamaa fi ji'a shan keessatti tokkoffaa ambaasaadara kooperaatiivii yookaan waljaalee gamtaa Itoophiyaa taanee ambaasadaradha. Lammaffaa badhaafama waldaa gamtaa baankii Oromiyaati hojii gamtaa Oromiyaati irratti badhaafama sadaffaa turre barreen gaddaa. Bara kanarratti immoo waldaalee 9,543 keessa lammaffaa bahuudhaan arras badhaafama adda addaa kompiitaroota waan adda addaa badhaafamuu dandeenyee jirra jechaadha. Tokkoffaa qusannoo keenya maallaqa keenya sirriitti qusachuudhaan liqii malee qabeenya kara miiliyoona 300 kan siqu horachuu dandeenyee jirra jechaadha. Maallaqni horanne kunis maallaqa dheedhii amma socho'uu hin taane maallaqa qabeenya sochaanii fi qabeenya socho'u kan jedhamuutiin kaashii fi kan hin sochaane jechaadha. Konkolaattota, mana baaburaa, magaazinoota adda addaa ijaarrannee jirra, suuqota banannee jirra. Kanaan wal qabatee ammas kan itti fufaa deemu ta'a jechaadha. Kanaatiif iyyuu hojiilee waldaaleen waggaa 15 turan amma keenya hojjechuu kan hin dandeenyetu jira jechaadha. Kanaaf nuti immoo caalmatti iyyuu kana caala itti deemna. Dorgommummaan kan keenya waldaalee biyya keessa jiranii miti. Waldaalee biyya keenya oduu ta'in ollaa keenya jiran. Fakkeenyaaf kan akka Kenya of Youth Cooperative kan jedhamu jira. Cooperative liigii Keniyaatiin dorgomuu barbaanna nuyi. Cooperative Tanzaaniyaatiin, Faransaayiin, Jaarmeen akkasumas Kanaadaa isaaniin biyyoolee alaatiin dorgomuudha malee kan barbaannu waldaalee biyya keessaa wajjiniin dorgomuu amma hin barbaannu. Sababni isaa nuyi humna ho'aadha. Ganaa hojjanna waan baay'eedhaan bal'inaan deemna. Kanaaf waan hojjanne hunda iftoominaan waggaadhaan ooditii keenya cufachaa kan iftoominaan deemnudha. Waan qabnu humna, beekumsa, maallaqa, umurii afran isaa walitti qindeessinee waan ta'eef biyya keessatti dorgomuun nu madaalu fuulduratti jechaadha. Waggaa sadaffaatti waggaa dhufnutti nu madaalu waan ta'eef namni immoo bakka isa madaalu malee bakka isa madaalle dhaabbachuun barbaachisaa miti. Waldaa dargaggoota caffee Oromiyaa kan jedhu jira yeroo tokko waldaa dargaggoota caffee Oromiyaati miti nuti. Waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaa waliigalaati. Nuti akka Itoophiyaatti ijaaramne malee akka naannootti hin ijaaramne jechaadha. Akka naannootti hin ijaaramne kanaaf akka biyyaatti akka Itoophiyaatti kan ijaaramne kana fuunee sadarkaa Afrikaa
ittaansee addunyaadhaan dorgomuu barbaanna waggaa shanan dhufurratti sirriitti jala muree kanan lafa kaa'u sadarkaa Itoophiyaatti waggaa shanan irratti gonkumaa sadarkaa biyyaatti iyyuu dorgomaa hin barbaannu hoogganuu barbaanna jechaadha. Ikonomikaal paawarii qabannee hooggansa kan barbaannu jechaadha. Biyyattii irratti damee hooggansa diinagdee nu qabachuu qabna jennee kutannoodhaan deemnee jirra jechaadha. Galmi keenyas addunyaadhaan ga'uudha. Addunyaan dorgomnee daangaa aga daangaatti biraandii caffee jedhu addunyaa waliin ga'uudha malee mandara keessatti kanaaf qilleensa horaas bubbise kan raafamu xarabaan dhaan kan kufu miti jechaadha. Qottoonis kan muramu miti caffeen ammaan booda. Kanaaf jabaattanii miidiyaan piraayimiittis immoo akkuma nu wajjin calqabe hojii keessan nu wajjin hojjettan nus isin wajjin hojjennu bu'aa qabeessummaa guddaa qaba jedheen yaada. Galata guddaa qabdu galatoomaa horaa bulaa injifannoon kan waldaa dargaggoota caffee hojii gamtaati.